naqaddaa turani akkan dhufee maabaraayii guddaa irratti isaanin kassasne qaali milillakiinaa godhaatu nan araboota irratti bilbilanii jechaadha. Zamooza kiyya akkan fudhadhe kanaaf jechitti dhafee kan iqaamaa kutame akkan karaa biyya kootitti deemu akkan maabaraayii guddaa deeme akkan isaanin kassasne viidiyoo naqaddaa turan jechaadha. Ani immoo isaanii dhiisee jira mootiin olaanaa isaanaa gaafatu kana waan ta'eef yaa obboleewwan koo baay'ee ana biyyaartii kana dhiisiti ijoolleen keenya baay'ee daffaramaa irsa madaamitiin baay'ee kan daffaramaa jiranii biiroo keessatti illee kan daffaramaa jiranii ijoolleen keenya baay'eedha. Kanaan dura ji'a 2 cufamee ture biiroon nyashagamee ture jechaadha. Achiin booda banamee ture siyaandanyaa quxurii biiroo kan cufsisiisee ture nan jechaa turan. Maaltu si dhiba abbaan kee haa dhaanamu ati dhaanamni maaliif nan jechaa turan. Yaa obboleewwan koo kanarraa baradhaatii karaa biyyattii sanii akka hin deemne biyya biraa filattanii deemuu dandeessanii akka Kuwait akka Dubaay biyya adda addaatitu jira bakka erga biddeeni baatanii karaa mootummaatiin mootummaa qabeenya sirriittis mootummaan kaayee seera kaayee jiru karaa seeratiin deemtan isinii jedha gara jedhu isin jedha kanaan hin beekne waaqayyotti haa guutu. Nusti amma gaafii tokko si gaafadha masiikoo. Waggaa gara biiroo san deeman jechuudha gara biiroo san naqanii. Amma fakkeenyaaf ijoolleen amma isin kaleessa gara Itoophiyaatti dhuftan. Kaleessa immoo gara sanitti han deeman jiru. Silaa rakkin ijoolleen biiroo keessa nama 50 nama 60 nama 70 namni maal jedhu biiroo keessa jiru. Maaliif immoo diggaamee akka isaan achi dhufan godhure warrumti weeyyu biiroo sun warrachiisuun immoo. Sila ijoolleen ammas kun fuudhanii deebisaa jiru mitire guyyaa 15 deebisanii 7 deebisanii guyyaa 4 deebisanii jiranii guyyaa 5tti deebisaa jiranii maallaqni sin jiru. Innaa kana waan ta'eef biiroon ammas fuudhachaa jira. Akkana nama jedhuudhaani surmaayyuu mootummaan keenya waan kanarratti xaalqaa seenee biyyittii kana seera warra amma bakkeetti akka suuqii babbanattee ijoollee keenya gurgurtu kana mootummaan karaa ashaaraa isaatiin waan ta'eef sirraatiidhaan qabeenya kana sirreessee ijoolleen keenya higgaayiidhaan biyya deemuu qaban. Ani Suudi Arabiyaa hin fakkadu eenyumaafu. Suudi Arabiyaa hin fakkadu. Ijoolleen keenya biyya barbaade karaa mootummaan sirriitti isaan beekee ka dallaalaan keessa gurguratu dallaalaan keessa hin jirre adda baasee kana ijoollee keenya kana murtee argatuu hin danda'aniin jedha. Maan karaa mana sanii yoo deemanii asii dura rakkoo keessa hin gaafatanii. Maaliif dhufte siiniin jedhanii hin dhufta hin galta madaamii kee fuulduratti sidhaanaa nuu barbaadanii. Madaamii asarree kan sidhaanuu gosa Laankaadha. Itoophiyaan as targoomuun ni jiranii siin as torgomu yoo barbaadan isaan waliin maaliif hin hojjenne jedhanii sidhaanuu jechaadha. Kana waan ta'eef hin jira nama Saqaaqaa kan jedhamu. Saqaaqaa hindhaana amma obboleettiin keenya amma karaa achii kan dhufte tuni ijoollee keenya dhaantu ijoollee keenya hin gorsiti ijoollee keenya hin makkartii hin gorsiti agammaa dhaanichi kara ishiitiin jiru. Gara amma kanaan dura Keeniyaa as argaamitu ture dubartii Keeniyaatitu ture Sillaanka ture isaanii kan ijoollee keenya dhaanaa turani kan dhaanamtus gommaa sibiilli keessa jiru laaskitiidha isaan garafamta. Maal taate siin jedhanii maallaqa kee harkabtu sarkaa fuudhanii maal taate dhufte siin jedhanii rakkina kennimani. Yoo barbaadan madaamii fuulduratti sidhaananii madaamonni waan kana beekaniif yoo ati biiroon dhaqaatii jettu ijoolleen keenya jedhanii biiroon sidhaantii maal gochuu dhaqxaasiin jedhu. Kana waan ta'eef isaan waan beekan isaan biratti waan reebaniif. Waan reebaniif jechaadha. Ijoolleen hedduun immoo reebamne jedhanii ijoollee dhaanamte argeetanan jira jechaadha. Erga biiroo kana keessa seenee. Biiroo kana seenee dhaanameen jira gaafa ishiin jettu asuma dawwalanii jeensi keenya asuma biiroo Itoophiyaa irraa dawwalanii biiroo akkamitti kassasa walan jalta jedhamte mucayyoo sun deeramtee dhaanamteerti. Intaloo mucayyoon dabuubii tokkos dhaanamanii jiranii. Ani san argee tana maaliif dhaanamu ijoolleen maaliif dararamu maaltu si dhibe maaltu si sabaaqsisiisee maaltu si dhibe naan jedhani. Kana waan ta'eef mootummaan keenya waan kanarratti ammas beekee bakka akka suuqii babbanatanii ijoollee keenya gurguratanii birrii irraa nyaatan kana mootummaa quxurii jala oolanii karaa mootummaa higgaayiidhaan biyya barbaadan deemanii kan lawwatamuu hin danda'an. Amma gaafiin kiyya tokko immoo masiikoo jechuun gaafiin kiyya tokko
paaspoortiin amboo waan karaa mootummaa mootummaa keenya Dooktor Abiyyi. Karaa sanbaa. Garuu hoggaa ejensiin suni biiroon sun imbaasiin Itoophiyaa hin beekamti. Hin beekaa? Birrii kana ejensiin keenya waan beeku tokko hin jiru. Yaa'u ka jammarsiisu qarayyuu dallaaladha. Dallaalaan imbaasiin garuu hin beekaa? Imbaasiin biyya san keessa jiru. Amma ijoolleen akkasitti biiroo san dhattee dararamuun amma anaaf annaan galli maaliif seetu? Biiroon imbaasii qabamte hundumtu biyyoon imbaasii qaban hundi isaanii. Amma imbaasii jalatti warra jiranidha ejensoonni. Kuni gilliidha beektaa? Adii. Mana dhuunfaa moo? Warra dhuunfaa banate malee ejensiin keenya amma ejensiin Itoophiyaa Riyaad. Ejensiin Itoophiyaa achitti qirbiin hin jiru. Warruma ammasitti mangistii keenya mootummaa keenyaan ashaaraadhaan wal tasmamma'anii ashaaraadhaan mootummaa keenya ashaaraadhaan waliin mallatteessanii mootummaa biyya Suudii Arabiyaa fi mootummaan keenya Dooktor Abiyyi wal mallatteessanii turani. Sarratanyoota kee akka nuu kennituu jedhamee jecha. Kana waan ta'eef warra adda addaatti biiroo kana bana. Tole. Innaa warra ejensii odoon ta'in warra gilliitti jammarate jechaadha. Innaa wanna kana ta'eef ejensiin keenya amma Itoophiyaa Riyaad jedhamti. Kan immoo jiraannu immoo Harar kiiloomeetirii 100 jechaadha. Riyaad irraa. Imbaasii wanna beeku tokko hin jiru. Ejensii keenya asirratti yoo bilbilamu ejensiin tasgabbaatii hojjedhaayii jedha ejensiin Itoophiyaa. Tasgabbaa hojjedhaayii jedha waan mootummaadhaan walitti qabatee jiraniif jechaadha. Kana waan ta'eef biiroo gilliiti kuni. Warra gillii banate amma namichi amma nuti dhufne kuni gilliidha kan inni banatee jiru jechaadha. Hundi biiroo saqaaqaa ta'ee biiroo adda addaatitu jira gillii warra baname. Kana waan ta'eef kana. Mukara ejensi keenyatiin iyyaa jiran agammayyuu ijoolleen keenya dawwalatanii kara biyya kanaan dura samma akka dhuftetu jira achi jechaadha. Bakkee wajjin jira Abbabachee jedhamti. Yaa'u dhuftee turte ijoolleen keenya kan dhaanamne ijoolleen keenya akka reebamne jedhatte waan hundaa lama ta'anii dhufanii as kakkalanii deeman jechaadha. Asirreessanii deeman jechaadha. Kun warra gillii amma banatee jiru kun biiroo gillii banate kana malee kan ejensii biiroo keenyatii miti jechaadha. Kun warra gillii banate ijoollee keenya qareebaa jirus warra gillii banatee walitti kontaakta qabu warra jechaadha. Amma fakkeenyaaf jechuun ejensichi imbaasii wayin immoo qaansilaa biyya san jiru faana isaan eeyyama kennanii jiru. Garuu iddoo kanatti immoo daraara ijoollee kanarra ga'u imbaasicha akkamitti quban qabu? Imbaasiin quba sin qabu. Kana waan ta'eef kan inni dawwalu eessaa as Itoophiyaa dawwala jechaadha. Itoophiyaa dawwala yoo rakkoon mana madaamii sanii jiraate asitti dubbisanii yoo ishii rakkoo qabaatte ta'ee makkaramte guyyaa torbee tokko wayin qaxxaamte yoo ishiin kaballeessite ta'e mana sanitti hin deebiti jechaadha. Hin deebite jechaadha. Yoommoo wal dhaga'uu dadhabanii jette sarrisu madaamii sun iqaamaatti baasteerti birrii guddoo baasteerti asaraa olitti ishiidhaaf biiroodhaaf baafteerti biiroo gillii kana jechaadha. Birrii ishii kana deebisuudhaaf immoo duras ishiin karaa Itoophiyaatti yoo fiddu 8,000 fidde jechaadha. Eenyudha kana ayyarii kana kuttee jettee kuttis ishii. Garuu asitti amma maal jedhamaa jira ijoollee keenya birrii yoo gurratamaa irraa jiru tikeetii nutu asii sirreessaa jira nutu sirreessee jira jedhan. Tikeetii asii wanti irraa nyaatu. Tikeetii sanis nutu asii kutaa jira asii deemtu jedha. Garuu kan kutuu madaamotatu kuta. Garuu immoo birricha immoo waan fudhatan isaanii. Ka fudhatu asii jecha maal dallaaladha malee dallaalaa keenyatu fudhata. Garuu kontaaktee qaban hundi isaaniitu garuutu dallaalaan fudhatu sunis kophaa isaan nyaatu walumatti warra jiru kan adda qoodatu jechaadha birrii kana. Eenyutu nasaa hojjeta adda qoodatu dallaalaan 50,000 isaa fudhatu 60,000 isaa fudhatu addaan takaffalata jechaadha. Asitti dhufee addaan takaffalata yookaan baankiidhaan ergaa fi tiraak godhee fi dabarsaaf jechaadha. Malee namni nasaadhaan zim jedhee erguun jiru jechaadha. Kana waan ta'eef kana ijoolleen keenya maaliif tokko amma tikeetii nuti asii sirreessaa jira nu jechaa jiran jechaadha.
Kana ammoo mootummaan Dr. Abiy beekee mangadii Suudi Arabiyaa cufuu ijoolleen keenya achi keessa jiru baasee galchuu bakka Suudi Arabiyaan cirraashumattuu sigdati hin barbaachistu biyya hamtuudhaan jedhaan. Anamma immoo keessaa galee naqaa kiyyaan galee waa'ee obboleewwan koo achi keessa dararama iyyuu narra jiraasi. Akkanarraa baratanii bakka kara biyya sanii akka hin deemne jechaadha bakka. Biyya isaan bakka barbaachisaa miti maallaqa kee ati hojjettes siin kennani dararaan dullaan baay'ee jira ijoollee akkasitti assaqaayya'anii. Asiin hin baatu achiin hin baatu balballi kursitti cufamee yoo ganama qursii nyaattu isa birrii keetiin bitattee nyaatta. Eeshi amma immoo jechuudha gaafis gaafadhu Beeruut waggaa 2 turteetta. Beeruut waggaa 2 ture. Asitti immoo waggaaf ji'a 3 turteetta. Mee garaagartee isaanii kamirratti irra miidhamte kamirratti irra fayyadamte isa jedhu xiqqoodhumaan akka sanitti baay'een kutaa kutaadhaan isinii goona meestee abbajii kana. Yene ani Beeruut gizeen deemu qaanqas hin beeku. Nama qaanqas hin beekne yaa'u si barsiifna kottuunaan jedhanii yaa'u higgaa himaanan deeme giseessanis jechaadha. Wanni natti ulfaate tokko hin jiru higgaa hin deeme ji'a 3 keessatti kan biizaan koo naa dhufee deeme jechaadha. Nan deeme hojii koo nanaansee hin beeku qaanqas hin beeku natti yoo dubbatanis ishii jecha jalumaan dhagaa yookaan waraqata fuudhee tanan sooratti qorachaa tanan ture jechaadha qaanqaa kan isaanii kana baratuudhaaf. Naa garuuttu qaanqaa kana ji'a 3 natti fidne. Nan baradhe wanni narra ga'e tokko hin jiru ijoollee 3 guddisaa ijoollee 2 gurguddoodha ijoollee tokko ji'a dhaltee ka ji'a tokko narratti gattee hojii ishii deemti galgala sa'aatii 11 deemtee dhufti anatu guddisa jechaadha. Kan waan ta'eef wanni narra ga'es hin jiru ejeensii kootis gaafa tokko caqaccaqees hin beeku gaafa tokko bakka dallaalan ergas caqaccaqee hin beeku walitti dubbanne hin beeku kontiraata koo fixadhee koo gizee sanii koleeraan seene jechuudha gizeenan gale koleeraan seene xiqqoo akkana ture kanaan gale jechaadha. Wanni narra ga'es hin jiru natsaanninatii hin qabaa amantii kootara natsaanninatii hin qabaa dhiibbaan tokko jiru baay'ee. Akka biyya sanii natti fakkaate tanan karaa biyya Suudi Arabiyaa paaspoortii kiyya waggaa 2 qabdi garas deema jedhee tanan garaana dhufe. Oduu akkana ta'uu beekayyuun garaana si dhufu carraa kanatti xaqqamamaa yaa'u qaanqas nan danda'a waan hundas nan danda'a amala naamusaa nan qaba jedhee tanan garaana deebi'ee jechaadha. Amma immoo dhibbaaf dhibbatti Suudi Arabiyaan baay'ee. Atamma gara Suudiitti tan dhufte akkuma Beeruut natti tole achitti natti tola jettee. Eeyyeen akka Beeruuti. Akkuma maadaamii gaarii Madaamiin gaariidha. Madaamiin gaariidha. Baay'ee gaariidha. Hadhas wal dubbisna kun wal dubbisna madaamiin koo gaariidha akka malee. Ani madaamiin amma mana duraan babee kanas madaamiin koo gaariidha namicha to'amaadha malee madaamiin koo nama gaariidha. Ijoolleenis nama gaarii garuu namichi nama hamaadha duratti qaalii hansee dubbadhasanii irra deebuun barbaanne. Kana waan ta'eef akkas jedhee tanaan deeme garuu akka hin deeme immoo rakkinni hedduun narra ga'ee garuu obboleewwan koo warra achi gara san deemuudhaaf alaamaa amma qaban hubannoo irraa akka fudhatanii jechuudha. Hubannoo irraa fudhatanii biyya san deebiidhaan biyya biraan higgaayuudhaan mootummaan kun beeke Dr. Abiy mootummaan kun beeke deema. Andanyaa birrii keessan dallaalama taa'etti hin deemna hojii barbaanne jettanii birrii keessan hin baasinaa. Beetasaba keessanis warii gurgursiisaa gara biyya ormaa hin dhufinaa. Suudi Arabiyaa waan tokkollee maftiin tokkollee hin jiru jecha shaqaala kaddaamaa jedhama rakkoo malee wanti tokko hin qabu. Sa'aatii 21 kushiinaa arabaa dhaabbannee raftii tokko kan hin qabne an akkasitti kan dhukkubsadhee dhufe jechaadha. Akkanarraa hubannoo argatanii biyya sana akka hin deemne dallaalaa birrii nyaachisina. Yoo hojii barbaaddanii biiroo higgaayiidhaan ejeensii keenya dhaqaatii dubbisaatii higgaayiidhaan birruma kuma 10 iyyuu baastan dhugaasin jedha. Kanaan jammaraa. Higgaayiidhaan hoo jammartan 10,000 10,000 fixannatti fakkaatu obboleewwan koo. Kana waan ta'e irraa baradhaatii bineensotaan hin nyaatamina dhugaan isiniin jedha. Dallaala jechuun bineensota jechaadha. Warri amma suuqii akka suuqiitti biiroo banattee ijoollee keenya gurgurataa nyaachaa jirtu tuni kanarraa baratanii birrii keechan of hin nyaachisinaayi. Mootummaadhaan calqabaatii mootummaadhaan deemaayi. Warra birrii aganaa fidaa isiniin jedhe hin kenninaayi isiniin jechaa jiraan. Kana waan ta'eef kana
Galatoomii Masiikoo waaqayyo si haa eebbisu. Amiin. Dabareen sinii gaafadhee kutaa amma mana yaalaa hin deemtii yuutuubiin hin saaqamaa fi maal hin jedhaa waan muuxannoo qaqqabdu rumaa gaafataati. Akkasumas sinii dhiyeessaa ijoollee 2 laphee kana miidhan jiru. Anis waan achi taajjabe viidiyoo biraatiin sinii hojjedhee sinii fida. Baay'ee ijoolleen barii baay'ee na gaddisiisanii. Yaani baay'ee laali bakkee kanatti bo'uus illee hin barbaadu. Kutaa biraatiin itti sinii deebifna qoy akka isaan salachaane kutaa biraatiin sinii deebinee dhufna. Jedhame nagaan oola waan mafeefuu ijoolleen biyya Arabaa jirtan waaqayyo sinaa eeguu waaqayyo sinaa waan sinoliin haa ta'u warri immoo Suudi Arabiyaa keessa jirtanii waaqayyo sinoliin haa ta'u silkiin illee gaafa jimaata kennamaa yaa tiktookii hojjetu ijoolleen keenya baay'een madaamii arrabsanis hin jiranii kanaaf dhoowwameeti kan silkiin ijoollee keenya irra guurame jechaadha. Wanna biraati fi miti ijoolleen keenya madaamii arrabsaa mana isaanii qarratsaa carqii isaaniitiin footoo ka'aati kan madaamonni qaban jechaadha. Yaa kaameraa dibbiqiitu jira. Kanaaf kan silkiin irraa fuudhamee jechaadha. Ijoollee jimaata argatu? Jimaata hin kennamaaf jechaadha. Guyyaa mulu. Kana waan ta'eef ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jirtanii yaa gaafa isinii qaba. Waaqayyoon isin waliin haa ta'u isin haa qarqaaru. Nagaadhaan biyya san keessaa baatanii biyya biraa jammartanii isin deemtan waaqayyoon isin haa qarqaaru. Mootummaan keenya kunis qasqasaa godhee ijoollee achi keessa amma jiran kana quxuxurii jala oolchee waaqayyo karaa biyya keessaniin geessanii immoo kan amma kontiraataa jirtan achitti seerri keessan beekamee jira. Cuuccan hin jiru kan jedhamu waaqayyoon isin haa qarqaaru. Kanaan hin beekne waaqayyoon itti haa guutuun jedha. Amiin Masiihoo galatoo.